Magaalaa Adaamaatti dorgommiin gannaa gareewwan kubbaa saaphanaa gidduutti taasifamu eegale. Magaalattiitti wal dorgommiin gannaa gareewwan kubbaa saaphanaa 8 gidduutti qindeessummaa waajjira dargaggoo fi ispoortii magaalaa Adaamaatiin taasifamu bakka qooda fudhattoonni fi jaallattoonni ispoortichaa argamanitti isteediyeemii Abbabaa Biqilaa Adaamaatti eegaleera. Carraa kilabiin keenya akka guddatee dorgommii magaalaa bichaa osoo hin taane gara naannootti gara federaalaatti guddatee carraa akkasiisan baay'ee isaa nuufuma jennee waa yaannuuf dorgommii kana haala gaariidhaan gurmoofnee taphachaa jirra. Kanaaf carraa guddinaadha. Ispoortii jechuun ispoortii waa hedduuf nama fayyada. Ispoortiin jaalalaa guddinaa fi kanaaf sa'a kana keessatti taphni kun asirra gaggeeffamuun baay'ee namatti tola. Dargaggoon bakka hin taane fi wantoota garaagaraa irraa bilisa ta'ee asirra ooluun waan baay'ee namatti tolu sammuu namaattis waan nama bashannansiisu jechuu barbaada. Dargaggoonni yeroo boqonnaa isaanii iddoo hin taanetti akka hin dabarsine hambisuu maddiitti damee ispoortii kanaan sosochii hawaasaas uumuu dorgommichi kaayyeeffate jedhan. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulugeetaa Qaabatoo. Dargaggeessi keenya iddoon malli akka noolleef tiyaannee kan qopheessinee dirreewwan qabnu guutuu isaatti yeroo ammaa kana dorgommii ciccimaatu gaggeeffamaa jira. Isa keessaatii kan dorgommii kubbaa saaphanaa kun isa tokko jechuudha. Egaa kubbaan saaphanaa sadarkaa magaalaa keenyaattis ta'e akka biyyaatti haalli inni itti gadi lallaafaa jiru xiyyeeffannaa itti dhabaa jiru waan mul'atuufi kana bakkatti deebisuudhaaf jennee kophaatti addaatti jechuudha. Gareewwan 8 jidduutti waajjirri dargaggoo fi ispoortiis dorgomaa tokko ta'ee qopheessinee jirra jechuudha. Kilaba kubbaa saaphanaan magaalattii bakka bu'uun sadarkaa naannoo fi biyyaa sana biras darbee dorgomu gurmeessuuf karoorsuus kaasaniiru. Akkas gootee kakaasaa dadammaqsaa gara kilabii dhaabuutitti kan deemaa jirru federeeshinii kubbaa saaphanaatiif xalayaa olii barreessinee eeyyama argachaa jirra. Gaafa eeyyama arganne kilabii tokko uumnee kubbaan saaphanaa kun uf danda'ee cimaa magaalaa Adaamaa waamsisuu danda'u naannoofis biyyaafis bu'aa buusuu danda'u akka ta'uuf itti xiyyeeffannee hojjechaa jirra jechuudha. Ganna kana gosoota ispoortii 16 leenjiiwwan kennuu fi magaalattii iddoo adda addaatti gareewwan 173 dorgomaniin dargaggoota 3,000 ol hirmaachisaa jirra kan jedhan immoo waajjirichatti dursaa garee leenjii fi wal dorgommii ispoortii obbo Yoosef Kaasaayeti. Waajjirri dargaggoo fi ispoortii karoora mataa isaa karoora yeroo gannaa leenjii fi dorgommii qopheessee sadarkaa Oromiyaa irraas gabbu'ee waliin taanee qindeessinee federeeshinoota adda addaa waliin ta'uudhaan kunis amma wal dorgommii kubbaa miilaa garee 70 jidduutti isteediyeemii kana keessatti eegalu keenya ni yaadatama. Akkasumas dirree dagaagaa dirree daabee caffee irratti illee ni jira. Dorgommii wanjii irratti illee gaggeessaa jirra. Kanaafuu dirreewwan kana ammas kan biraallee garee 16 ta'an qopheessaa jirra kan hin eegalle jechuudha. Dhiyootaan immoo walitti dhufeenya hariiroo magaalaa Shaggar Bishooftuu fi Adaamaa jidduutti garee 6 jidduus wal dorgommii gaggeessinee xumurree jirra. Amma leenjiin keenya immoo guyyaa aduleessa tokkorraa kaasee leenjii gosa ispoortii adda addaatiin kunis gosa ispoortii 16 magaalaa keenya keessatti kennaa jirra jechuudha. Baay'ina ispoorteessitoota asirratti hirmaatan waligala jechuudha dhiiraa fi dubara 3,360 leenjii fudhachaa jiru. Kanaafuu isaan leenjii fudhatan kana gara dorgommiitti ni galchinaa ijoollee illiitti ta'an kana asuma keessa baafna jechuudha. Arraan tan immoo akka ilaaltan sagantaa sirna baniinsa wal dorgommii kubbaa saaphanaa garee 8 jidduu federeeshinii kubbaa saaphanaa waliin ta'uudhaan qindeessinee kunoo akkuma agartan sirni baniinsa bifa ho'aa ta'een eegalamee jira jechuudha. Waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti itti gaafatamtuun federeeshinii kubbaa saaphanaa addee Qalamoo Hayilee Gamasheetiin dorgommiiwwan gaggeessinu yeroodhaa gara yerootti baay'ina ispoorteessitootaa fi gareewwan hirmaataniinis dabaluun xiyyeeffannoon damichaaf akka kennamu ta'aa jira ibsan. Hirmaannaan jiru ispoortii kubbaa saaphanaatiin laafaa ture. Bara kana keessa garuu hirmaannaan isaa baay'ee dabaleera. Gareenis akkasuma dabalee jira. Duraan garee 4 garee 5 gidduutti gaggeessaa turre hamma garee 8 gaggeessuu geenyeerra hirmaannaan sochiinis akka duraanii miti fooyya'aa qabaa jechuudha.